Ummataaf samiirraa dhuftee namootaaf jireenya laattee dhiiga kee nu qulleessitee ati cubbuun hojjennee yakki sirraa argamne Yesuus atuuf naa laattee cubbuu koof geeddarfamtee jaalala sargiraam kan namaa isa kan kee nagarreen gonkumaa lubbuu kee naaf laattee jaalallee keessa dhugumaa lubbuu kee naaf laattee jaalallee keessa dhugumaa jaalala sargiraam kan namaa isa kan kee nagarreen gonkumaa lubbuu kee naaf laattee jaalallee keessa dhugumaa lubbuu kee naaf laattee jaalallee keessa dhugumaa. Hallelujaa Yesuus. Nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Kaleessaa kutaa macaafaa qulqulluu keessaa ergaa Phaawulos ergi gara warra Roomeetti boqonnaa tokkorraa jalqabnee waliin ilaaluu jalqabneerra. Egaa yaada Waaqayyoo ta'eetu obboloota koo yaada Waaqayyoo ta'ee akka nuti macaafa qulqulluu akka waliif dubbisnu keessa koo waan buleef malee caalmaa beekumsa kan biraa qabaadhee miti. Macaafni qulqulluun immoo beekumsa waan hundumaa caaludha waan ta'eef innumti mataan isaayyuu hafuura ogeessa nama taasisu hafuura beekaa nama taasisu of keessaa qaba waan ta'eef yoo isa dubbifanne yoo isa qo'anne yoo isa waliin dubbanne ofuma isaatii nu barsiisa waan ta'eef ofuma isaatiif hafuurri Waaqayyoo nu geggeessa waan ta'eef kanaaf keessa koo waan buleefan jalqabe. Isinis cina koo akkasiin taatan abdii guddaan qaba. Macaafa qulqulluu waliin akka qo'an akka dubbisu abdii guddaan qaba jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa macaafa qulqulluu kaleessaa waliin ilaaluu jalqabne keessatti ayyaanni Waaqayyoo nuuf baay'atee amma ergaa gara warra Efesoonitti ergamee Phaawulos erge boqonnaa tokko lakkoofsaa haga 10tti kan jiru ilaallee jirra jechuudha. Egaa nan dubbisaa kutaa macaafa kanaa irratti wanti barraa'ee jiru lakkoofsa 10 irra kan jiru nan dubbisa. Barri muramee yeroo guututti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa jiru, wanta lafa irra jiru, wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walittiin qaba jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lakkoofsa 9 irraa ol siqnee gaafa laallu akkas jedha. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoositti yaadee of dura kaa'atee ture. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa Phaawulos ofiisaatti dabaleetiyyuu warra ergaa kana barreessan keessatti dabalatees warra amanan ofitti dabaleetu nuyi jedhee dubbata asirratti. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoositti yaadee of dura kaa'atee ture. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Waaqayyo waan yaade karoorsee yaada isaa keessatti dhoksaadhaan qabatee ture. Akkuma kaleessa jenne dhoksaa kana ilmaan namootaatti osoo hin dubbatin yeroo dheeraadhaaf Waaqayyo yaada isaa keessatti dhala namaa kan jedhametti sanyii namaa kan jedhametti osoo hin beeksisin dhoksaatti yaada isaa keessatti akeekee karaa Kiristoos yaadee fuula isaa dura kaa'atee ture jechuudha Waaqayyo. Yeroo jedha barri murame lakkoofsa 10 irraa yeroo dubbistan
Barri kun immoo dhoksaan Waaqayyo karaa Kiristoos itti yaadee fuula isaa dura kaa'atee ture kun barri murame yeroo guututti jedha. Barri kun bara Waaqayyo itti dhoksaa kana mul'isuu barbaade. Bara itti Waaqayyo dhoksaa kana ilmaan namootaatti mul'isuu barbaade. Yeroo muramee guututtidha. Lakkoofsa 10 irraa gadi siqattanii gaafa laaltan barri murame yeroo guututti. Egaa Waaqayyo yaada karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaa'atee ture. Yaada gaarii kana, akeeka gaarii kana, dhoksaa fayyinaa kana, dhoksaa fedha isaa kana fuuldura kaa'atee ture kana yeroo barri isaa guututti lakkoofsa 10 irraa barri murame yeroo guututti jedha. Kanaaf yeroo barri xumuramu dhoksaa inni dhala namaatti agarsiisuu barbaade kun barri isaa yeroo murame kan murameef kun Waaqayyo bara kaa'eefii ture jechuudha. Bara muree kaa'eefii ture jechuudha. Malee dhoksaa kana akkasumaan dhoksee hambisuudhaaf miti. Bara itti fedha isaa kana dhaloota ilmaan namootaatti mul'isu tokkotu jira jechuudha. Barri kun yeroo guututti akkas jedha. Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti. Haaleluuyaa. Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti. Wanta bantii Waaqaa keessa jiru. Haaleluuyaa. Wanta bantii Waaqaa keessa jiru. Wanta lafa irra jiru. Wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walitti qaba jedha. Haaleluuyaa. Waaqayyo bara kaa'eefii ture jechuudha. Kan inni akeekee tures barri murameef kun yeroo guututti Waaqayyo karaa ilma isaa waan akeekee fuuldura kaawwate kana. Bara inni itti bantii Waaqaa keessa wanti jiru hundumtiyyuu barri murameef kun yeroo guututti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti eenyuun Yesuusiin akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa jiru. Haaleluuyaa. Wanta lafa irra jiru wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walitti qaba jedha. Haaleluuyaa. Yesuusiif galanna ta'u. Galanni ulfina maqaa isaatiif haa ta'u. Waaqayyo haa galatu. Baratti fedha isaa kana raawwatu. Baratti dhoksaa ilmaan namootaa jalaa dhokse kana mul'isu. Bara ittiin akka ittiin fayyisuuf ittiin akeeketti. Yesuusiin ittiin fayyisuudhaaf akka akeeketti. Barri murame kun gaafa ga'u Waaqayyo bantii Waaqaa keessa waan jiru hundumaa. Wanta lafa irra jiru hundumaa. Wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walitti qabuudhaaf akeekkatee barri muramuuf jiru kun jira jechuudha. Kanaaf barri murame kun dhoksaan kun baran ittiin himamu barri murameef jira jechuudha. Kanaaf yeroo kana barri isaa yeroo guutu garuu Waaqayyo maal godha jechuudha. Bantii Waaqaa keessa wanta jiru, wanta lafa irra jiru, wanta hundumaas harka Kiristoos jala galcha jechuudha. Kun immoo yoomidha? Yeroo Kiristoos Iyyasuus akka inni dhalatuuf Waaqayyo tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti ergetti. Barri yeroo guututti akkuma jedhu. Macaafni qulqulluun Waaqayyo barri murameef yeroo guututti Waaqayyo ergamaa isaa ergee gara Maariyaamitti ergamaan Gabri'eel dhufee yeroo inni isheetti himu ni ulfoofte jechuudha. Kun barri gaafa muramuuf, barri murameef kun gaafa ga'uuf Masiihiin hin dhalataa. Kiristoos hin dhufa jedhamee inni eegamaa ture. Barri murameef gaafa ga'u hin dhufe jechuudha. Foon ta'e. Sagaleenis dhufee foon ta'e. Haaleluuyaa. Nu gidduu bule jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa kun yaadni Waaqayyoo kun yeroo kami kan inni raawwate gara fuulduraatti hin laalla. Yaadni dhoksaan Waaqayyoo kun dhoksaan warra Ormootaa Yihuudoota tokko taasisuu. Dhoksaan Waaqayyoo warra Ormootaa dhiiga isaatiin ofitti dhiyeessuu yeroo kam raawwate jechuudha. Fannoo irratti raawwate jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo Yesuus fannoo irratti ol ba'u qooda qomoo lammanii warra Yihuudootaas warra Ormootaas ofiisaa dabarsee dhiiga isaa dhangalaasee dhiiga isaatiin
ofitti nu bute jechuudha. Ofitti warra ormootaa qaamni tokko, qaamni haaraan tokko uumama haaraan akka uumamutti, uumama haaraa ofiisaatiif qaama lammanirraa bakka bu'ee fannoo irratti waa'ee cubbuu keenyaatiif dabarfamee kennamee du'e jechuudha. Haaleluuyaa. Yesuusiif galanni haa ta'u. Abbaan oolmaa keenyaa ulfina argatu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Oolmaa akka kanaa qabna gooftaa keenyarraa. Barri murameef yeroo ga'utti kun hundumtiyyuu raawwatame jechuudha. Egaa dhoksaa kanatiyyuu eenyutti mul'ifame jechuudha? Phaawulositti mul'ifame jechuudha. Waaqayyo karaa Kiristoos akka ittiin fayyisuuf akeeketti jedhama. Kutaa macaafa kanarratti akka ittiin fayyisuuf akeeketti. Itti fufnee dubbisname. Lakkoofsa 11 irra kan jiru nan dubbisa laala. Isinis dubbifadhaa. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatii fi akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godhedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka akeeka mataa isaatiitti akka ittiin fayyisuuf akeeketti Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatii fi akka fedha isaatiitti galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka akeeka isaatti akka ta'u hin godha jechuudha. Egaa akka akeeka isaatti fayyinni keenya akka akeeka Waaqayyoo malee akka akeeka namaa miti jechuudha. Akka fedha namaa miti jechuudha. Waaqayyo akka fedha isaatiif akka akeeka isaatiitti waan hojjetu hojjeta. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatii fi akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godha jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka itti godhu qabaa jechuudha Waaqayyo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waan inni godhuuf jiru kanas hin laallagaatti fufnee kutaa macaafa kanaa gaafa waliin dubbifannu. Hojii Waaqayyoo dabarree ilaalla. Oolmaa Waaqayyoo dabarree ilaalla. Waan Waaqayyo hojjete dabarree ilaalla. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabuutti karaa Kiristoos fo'amneerra jira. Fo'atamuun dhala namaa. Fo'atamuun warra waa'ee Kiristoos dubbatanii kun. Fo'atamuun waa'ee keenyaa kun. Fo'atamuun warra ergaa kana barreesse. Fo'atamuun Phaawulos. Fo'atamuun warra qulqulloota. Fo'atamuun raajota. Fo'atamuun Waaqayyo akka ofii akeeketti karaa Kiristoos nus maal taaneerraadha? Fo'atamneerraa jechaadha Phaawulos. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka ofii akeeketti raawwata waan ta'eef akka ofii akeekee of fuulduratti yaadee qopheessee of duraa qabuutti karaa Kiristoos maal taaneerra jedha? Fo'amneerra jedha. Ofii isaatti dabaleera Phaawulos. Akka akeeka Waaqayyootti ana fo'atame jedhanis. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Itti fufee yeroon dubbisu akkas jedha. Lakkoofsa 12 irraa Efesoon kan dubbisaa jirru Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraan dubbise amma lakkoofsa 12 irraa yeroon dubbisu nuyi warri duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhanne jedha Phaawulos. Ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate jedha. Ulfina isaatiif maal akka taanuuf nu fo'ate? Ulfina isaatiif galata akka taanuuf. Itti fufee maal jedha? Isinis jedha. Isinis jedha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa maal taatan? Dhageessan. Karaa nuti akka galata taanuuf fo'atamne kanaatiin isin immoo maal taatan? Wangeela dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa kan dhageessanii isa Waaqayyo akka nuti ulfina maqaa isaatiif galata taanuuf nu fo'ateen karuma sanaan isinis immoo maal taatanii? Wangeela fayyina keessanii kan dhageessan jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaaniin fo'achuun fedha Waaqayyoo ture, akeeka Waaqayyoo ture. Anaan fo'achuun akeeka Waaqayyoo ture jedha Phaawulos. Isinis immoo galata ulfina isaatiif jedheen fo'atame jechaadha. Isinis immoo karuma isaatiin fo'atamtanii. Haaleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isin warri dhageessanii itti amantan ergaa wangeela fayyina keessanii warri dhageessanii itti amantanii jedha. Itti fufnee gaafa dubbisu. Amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen maal taataniitu? Hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hafuurri qulqulluun inni abdachiifame
Hafuurri qulqulluun inni abdachiifame. Inni bartootatti Iyyasuus abdachiise. Inni Iyyasuus bartootatti abdachiise kun ani gara abbaa koo nan deema. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16-17 gaafa dubbisnu mee bakka sana baaseen dubbisa. Inni abdachiifame hafuurri qulqulluun kun isadha jechuudha. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16-17 deemnee ilaalla jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. 14 lakkoofsa 16-17. Ani abbaa nan kadhadha, inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf, kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif hin kenna jedha. Kan biraa kan isiniif dubbatu maaliin godha? Isiniif hin kenna. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isa hin argineef, isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isinii wajjin waan jiraatuuf, haaleluuyaa, isin keessas waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu jedha. Isa kana jechuudha. Inni Yesuus bartoota abdachiise. Hafuurri qulqulluun kun hafuurri qulqulluu isa abdachiifameen maal taataniitu jedha. Gara qo'annaa macaafa keenyaa kanatti gaafa deebinu Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irra isa jiru jechuudha. Isin warri wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessanii itti amantan kun hafuura qulqulluu isaa abdachiifameen maal taataniitu? Mallatteeffataniitu. Biyyi lafaa hin amanne warri dhageessanii, biyyi lafaa waan isa hin beekneef maal jechuu hin danda'u jedha Yesuus. Biyyi lafaa waan isa hin beekneef isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu isin bira waan jiraatuuf, isin keessa waan jiraatuuf isin hin fudhattu jedhee yeroo bartoota isaa barsiisudha jechuudha. Yesuus kan inni abdachiise waa'ee hafuura qulqulluu. Isaan abdachiise kanaan warri dhageessanii amma itti amantan. Warri hin amanne fudhachuu hin danda'an. Warri biyya lafaa fudhachuu hin danda'an. Hin amanne taanaan fudhachuu hin danda'an. Amma amananitti hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamuu hin danda'an. Kanaafuu isin warri maal taatan? Warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isaa abdachiifameen maal taataniitu? Mallatteeffamtaniitu. Kanaafuu hafuurri qulqulluun maal ta'a? Isin keessa hin jiraataa, isin wajjiniin hin jiraataa amma dhuma biyya lafaatti. Haaleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuu jirruuf qabdii keenya. Hafuurri qulqulluun kun immoo warri furamuudhaaf jiran yeroo furamanitti, warri kan Waaqayyoo kan ta'an warri yeroo furamanitti hafuurri qulqulluun maal keenyadha jedhee? Nuuf maalidha jedhee? Qabdii keenyadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo qabsiisaa akka nuuf kenne kutaa macaafa garaagaraa keessatti waa'ee hafuura qulqulluu hin dubbata jechuudha. Nuyi warri itti amannee hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamneerra. Inni nu wajjiniin nu keessa jiraata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Qo'annaa macaafa keenyaa kanarratti yaada dabalataa yoo qabaattan barreessuu irratti dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amma yeroo kanaatti inni nu faana ture hafuurri qulqulluun ulfina haa fudhatu. Galanni gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin galateeffanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu, galanni siif haa ta'u. Cubbuu keenyaaf, yakka keenya hundumaa waan nu dhiisteef, dubbii sagalee kee akka dubbifannuuf, akka hubannuuf, ija qalbii keenyaa waan nu banteef galanni siif haa ta'u. Maqaa Ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen.